Tuuta dubartoota wambadoota magaalaa London waggoota dheeraadhaaf gamsiisan. Gareen kun maqaa guddaa qabu turan. 4011s kan miseensota dubartootaa qofa qabu. Akkasumas immoo inuu London keessatti suuqii namootaa hatuudhaan ilma namaatiif gamsiisaa turan. Dubartoonni kun mala hojii wambadummaa kana karaa iccitaawaadhaan hojjetu ture. Magaalaawwan gurguddoo keessatti yakki hannaa garee kanaan qindaa'ee taasifamu waanuma beekamaa ture. Kana wanti adda godhu yeroo sanatti maqaa adda ta'e qabaachuu isaaniitiin cinatti miseensonni garee kana dubartoota qofaan hoogganamu. Kan ijaaramanis dubartoota qofaanidha. Waa'ee garee kanaa namni Steven Niyaas jedhamu seenaa hooggantuu kanaa irratti kutaa 6 fiilmii hojjetee ture. Fiilmichi mata dureen isaa 1000 Blows kan kennameef seenaa mootii garichaa Meerii Kaar irratti xiyyeeffata. Fiilmiin kun yeroo jalqabu Hizikaayaa Mooskoo hiriyaasaa waliin reefu magaalaa guddoo Biriteen London gahuun wambadoota Meeriin hoogganamaniin naannoo buufata dooniitti yeroo saamichi raawwatu agarsiisa. Itti aansuun yeroo Meeriin saamicha balaa guddaa qabu karoorsitus ni agarsiisa. Boodaatii eenyuyyuu saamuu ni danda'a. Amma warra gubbaa irraa eegaluu qabna yeroo jettus ni dhagahama. Ani mootii garee 4011s jettee yeroo dhaadattus ni agarsiisa. Kan dhalatte Meeriin London naannoo Holbornitti bara 1862ttidha. Bara 1881 mana hidhaa naannoo Keentii fi waldaa kiristaanaa Ingilaandiin hoogganamutti hidhamtee turte. Meerii yeroo kanatti maaliin akka hidhamte yoo ifa ta'uu baates ganna 14tti suuqii namaa hatuun balleessan irratti muramee ture. Abbaan ishees hannaa fi yakka waliin dhahuutiin shakkamee biyya abbaa isaa irraa baqate. Meeriin artistii fakkii London Arab Street jedhamu maxxansa Doortii Teenaat jedhamuuf tajaajilaa kan turtedha. Bara 1891tti tuuta wambadee kanaaf mootii taate. Maqaan Meerii fi hiriyoota ishii galmee himannaa poolisii fi yaadannoo oolmaa dhaddachaa irra deddeebiin kan mul'achaa turedha. Garee kana wanti adda godhu jecha hoosti jedhu koodii isaanii ture. Miseensonni marti seera kana hordofuun dirqama isaaniiti. Seerota kanneen muraasa keessaa saamichaan dura dhugaatii alkoolii hin dhuguun hin danda'amu. Dursanii rafuun dirqama isaaniiti. Qarshiin saamichaan argame nama kamiifuu qixxeetti kan qoodamu yoo ta'u, tokko olaanaa fi tokko gadaanaa argachuun hin jiru. Miseensonni wal jalaas ta'e jaalallee isaanii jalaa hatuun hin danda'amu. Gareen kun akka dhaabbata walootti kan ilaalamu yoo ta'u, miira walqixxummaa isaaniittis baay'isanii amanu. Meeriin bara 1896 daa'ima waggaa 6 lafa wal dorgommii gugsii fardaatii butuun himatamte. Murtiin yakkas irratti darbe. Achis hooggantummaan ishees gadi bu'aa dhufe. Daa'ima kana haadha isaatu wambadee tokkotti gurgurate. Innis maatii ijoollee hin qabnetti hanga gurguratutti hanga yerootti Meerii bira akka turuuf booda as buuteen daa'ima kanaa dhabame. Murtii baatii 10 booda eeruu poolisiitiin Meerii biraa argame. Achi booda Meerii irratti hidhaan waggaa 3 ni murame. Daa'imichi sana booda daa'imichis gara dhaabbata guddisa daa'immaniitti geeffame. Meeriin ammas erga hidhaadhaa baatee booda bara 1900tti meeshaaleen hataman irratti qabaman. Hidhaa waggaa 2tiin adabamte. Achiin boodas bara 1909tti suuqii faaya London Geet Sarkas saamte. Booda naannoo Maanchesteritti hojjetaa turte. Bara 1924tti akka boqotte himama.